dhukkubsatteetti jechuu barbaanne immoo she got sick. So walumaa galatti got sick kan jedhu kana jechuudha. Fakkeenyaaf na dhukkube jechuu barbaanne I got sick. I got sick. Nu dhukkube. Nu jedhudha jechuudha. Gidduutti jedhu yookiin aabsisuun kan ibsu. So gidduutti Hi there, welcome to Oral English. This is Oral English with Sis. Oral English is dedicated to improving your spoken English. Make it your number one choice. Here, let's pause you to our today's lesson. Har ammoo jechoota amma iskiriinatti argaa jirtan kanaa fi kan kana fakkaatan haala gaariitiin ni ilaallaa jechuudha. Aga xumura leesanii kan waliin turan affeerraa keenya ni haa eegan. Let's dive into it. Dhukkubsateera. Dhukkubsateera, dhukkubsatteetti, dhukkubsataniiru, anna dhukkubeera. Kanaaf kan kana fakkaatan yeroo hedduu ni jenna. Afaan Ingiliffaatiin dhukkubsateera jechuu barbaan he got sick. He got sick. So isheen dhukkubsatteetti jechuu barbaanne immoo she got sick. So walumaa galatti got sick ka jedhu kanadha jechuudha. Dhukkubsachuu kan ibsu got sick ka jedhu kanadha jechuudha. Fakkeenyaaf na dhukkube jechuu barbaan I got sick. I got sick. Nu dhukkube jechuu barbaanne immoo we got sick. Caalaa dhukkube jechuu barbaanne caalaa got sick jechuu dandeenya jechuudha. Dude, mee yaada koo na xumursiisi jechuu yoo barbaanne let me finish my idea. Let me finish my idea jechuu dandeenya jechuudha. Yaada koo na xumursiisi. Yaada ishee xumursiisi jechuu barbaanne immoo let her finish her idea. Walumaa galatti let finish / idea ka jettu kanadha jechuudha. Yaada xumuruu ka jedhu. Fakkeenyaaf yaada isaa xumursiisi jechuu barbaanne let him finish his idea. Yaada keenya nu xumursiisi jechuu barbaanne immoo let's finish our idea. Yaada isaa xumursiisi jechuu barbaanne immoo let they finish their idea jechuu dandeenya jechuudha. Gidduutti nu hin aabsisiini yookiin gidduutti nu hin jeeqini jechuu yoo barbaanne don't interrupt. Don't interrupt. Isa hin jeeqin gidduutti san aabsu jechuu barbaanne immoo don't interrupt him. Walumaa galatti don't interrupt ka jedhudha jechuudha. Gidduutti jeequu yookiin aabsisuun kan ibsu. So gidduutti nu hin aabsisin jechuu barbaanne don't interrupt us. Do not interrupt us. Isaaniin gidduutti hin aabsisin jechuu barbaanne immoo don't interrupt them. Ishees akkasuma jechuu barbaanne don't interrupt her. Namni ta'ee badii wayii dalagee waan miliqxee baatu sitti fakkaataa hoo miliqxee waan baatu sitti fakkaate hoo jechuu barbaanne do you think you could get away with it? Do you think you could get away with it? Jechuu ni dandeenya jechuudha. Get away ka jedhu fayyadamne. Do you think she could get away with it? Waan ishee miliqxee baatu sitti fakkaate walumaa galatti get away jechuun miliqanii bahuu yookaan dhoksaatti bahuu jechuudha. Fakkeenyaaf waan miliqee bahuu sitti fakkaate ture hoo jechuu barbaanne do you think he could get away with it? Jechuu dandeenya jechuudha. Inni miliqee bahee jechuu barbaanne immoo did he get away with it? Did they get away with it? Jechuu dandeenya jechuudha. Gidduutti nu hin dhaabinaa jechuu yoo barbaanne maal akka jennu put your answer in the comment section. Good.